رسول الله محمد شفيع الأمة محمد يا محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم بقدني فيا بقنا جاجراتني هنجرا الحمد لله رب العالمين نجا قبلت ربي وندك سنو أكم نجرتني الحمد لله رب العالمين نجا قبلت ربي إبما سنرالي بني جرا تقو جيمان بيزي تاني الحمد لله رب العالمين أما مودي بإجراء جدا أكم نجنا قبلني فيا كيسني سنجدا بقنا جاجراتني هذا فيديو عجيبة ويك أبدا سني دفع إن شاء الله سنتي تلتي جري أبدي قدك أبا بروس قدك كيسا قبدي جولتنا كمو كرا خيري رتني سيدامو ما خناني كرا دين رتي كرا نبرسي فن رتي قدك تجارة الموني كرا هندي كنا يو خلاصي irrisi ni fuda ega fuda ilmu argata shamarrisi ni heerumte ilmu argatte chada ilmu tanamota kara khairi irratti kara dini irratti guddifachuuni dirqama jechuudha keessattuu haati ilmu ufi kara khairi irra guddifachuu fi gahee guddaa qabaachuu qabdi akkasuma mas'uuliyyaa guddaa ofitti fudhachuu qabdi jechaadha ilmuun tuni gaafa guddatte kara haati irratti guddatti waan taatee fi abbaani walii gaddeebee rizqii fida waan ta'eef haati mana teettee ilmoo fi karaa khayrii irra guddisuuni barumsa diinitiif duniyaa irratti illee haati tarbiyaan guddisuuni gahee haadhaati jechaadha abbaani nyaachisuudha uffisuudha nyaata jaraa fiduudha jechuun ka hojjetu haadha yoo ta'u ka'anii dalagee fidu abbaa waan ta'eef haati ammoo qopheessituu mana keessatti jechaadha nyaata jarri nyaatanii uffata akkasuma tarbiyaan daa'imman guddisuu qo'achiisuu kanarratti jechaadha karaa diinii irrattis akkasuma salaata irrattis abbaan maaliif yeroo tokko argamuu danda'a yeroo tokko argamuu dhabuu danda'a haati ammoo yoo addunyaa tanarra jiraatte ilmoo ofiitiin bakka kamuu dhaqxu gar irraa fagaattee inteetu waan ta'eef yeroo ammaa kana keessattuu abbatu guddisa rabbiya nama kana keessatti alhamdulillah akkumatti jiraatantu jiru jedhani guyyaa tokko ammoo inshallah isinillee abdii guddaa qaba inshallah galtanii biyya teessanitti ilmoo teessan bira teettanii haati maali ilmoo maali inshallah warri ilmoo ofii teessa irraalee fagoo jirtan inshallah arguuf deemtanii abshira jireenyi in darbiti inshallah guyyaa tokko namni hundinuu keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtanii akkasii yaaddoftan akkasinitti dhagahu ni beeka garuu hoo inshallah nu hundinuu rabbii yaadaa muraadi keenya nu guutee inshallah guyyaa tokko gallee nurri warris ilmoo argatiin inshallah bultii bareedduu ijaarannee ilmoo teenya tarbiyaan karaa diinii irratti guddifanne jennee hawwii qabna warri argattan ammoo inshallah akka karaa keessattuu yeroo wanti hundi babal'ate kana yaatti akka diinii irra guddifattan inshallah abdii qaba jireenya biyya namaa kanas warri argitanii biyya ormaa kana keessatti garuu ni miidhamtas waa baay'ee barattas alhamdulillah baguma biyya namaa kanallee dhufaanii ani keessattuu biyya namaa kana dhufuun kiyya nan gaddisiifne na gammachiise waa baay'ee bare asis galee inshallah waan hawwii kana illee hojjechuu yoo baadhe ilmootii ammoo akka ammoo karaa diinii irratti guddifadhe bakka guddaan ga'edhu inshallah abdii qaba isinis du'aa ina godha anis inshallah akkuma ani waa baay'ee hawwii kana isinis hin beeka akka waa baay'ee hawwitanii akka ilmoo teessan bira teettanii karaa diinii irra guddifachuu feetanii abbaa manaa keessa waliin bashannanuu waa hedduu hawwitan jecha keessattuu ijoolleen biyya namaa kuni amshira guyyaa tokko wallaahi ni turti malee ni bareeti ni turti malee inshallah ifuun hinaffachaadha alhamdulillah rabbil alamin wa rabbin ganamanu lallabe amnu caala namo du'aida du'ai nu wali hagono obboleeyya muslimaa tokko yoo misaafirummaa jiraatanii du'ai wali godhan oduu ani du'ai sanii walitti irratti hin beekne jechaadha sirriitti qeebalamtii jechaadha du'ai wali hagoonu
bakki majruutti inshallah akka rabbiin nagaan biyya teenya nu deebisuu ka ilmoo qabdan illee akka ilmoo teenya rabbiin nagaa isin galchuu maatii keenyatti inshallah nagaa nu galchee wanna argisiisee warra horoo rabbiin haa taasisu isiniin jedha ada video magabaabduu isinii waraabuu barbaada inshallah akkas isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa dogongoreefis dhiifama godhaa دعائي ولي دقتنا دعائي ولي قد آسين جدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله